turreef kana qeerroon akka jirtu diinatti isa agarsiifte firallee akka jirtutti mul'iftee jirti jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya kan biyyoota adda addaatiif biyya keessa jirrulleen qeerroo bira dhaabbannee sagalee ta'uu fi madoo keenya wallaannachuu irratti yeroon ammaan tanan amma jechuudha yeroon si. Kanaaf jabaannee qeerroo teenya taqabsoodhaaf karaa irratti baatee diinaa wajjin harkaa wal qabdu bira dhaabbachuun dirqama waan ta'uuf fakkeenyaaf har'a yoo laallu hiriirri Oromiyaa bakka adda addaatti gaggeeffame keessaafuu baha Oromiyaatii fi Arsii Harargee fi naannoo Shawaas bakkoota takka tokko gama Wallaggaas turee jira. Karaa cufachuun waan adda addaa turee jira. Haa ta'u garuu Oromiyaa guutuu akkamitti waliin geenya kaja'usan Oromiyaan guutuun bakka takka akee qabsoon tanam tokko osoo hin taane takutaa osoo hin taane qabsoon Oromoo walii galaati. Diinni nu fixu Oromiyaa guutuu gonfachuu Oromiyaa guutuu gabroomsuu barbaada malee tokko gabroomsee tokko dhiisuuf hin deemu waan ta'eef. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dachaas baga nagaan dhufte Kootuga seeneetuma wal mari'annaa invite goone warri seenuu barbaadanii seenaadha. Marii gaggabaabaa goone addaan baana. Kanaaf har'a obboleeyyan keenya kan nurraa wareegaman Rabbi warra jannataa godhu jenna. Asumaan araarama kadhannaa fi qeerroon har'a nurraa wareegamte qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegamte haqa osoo falmatamanii du'anii maatii isaaniitii fi firoottan isaaniitillee jajjabina hawwinaa fi uummata Oromoo bal'aafillee jajjabina hawwinaa jechuudha. Kanaaf qeerroo wareegamtee dhiini isaanii bilisummaa Oromootiin gumaan isaanii galuu qaba. Dhiini isaanii kan gannaqame bilisummaa biqilchuu qaba. Dhiini isaanii kan gannaqame akkuma gaafa Elamoon faan wareegamanii gootoowwan dila kanaan biqilchanii kitilaa fi kumaatamaan Oromoon qabsootti seenee gabroonfata bara sanii cabsee gartee bilisummaa isaa gonfatee qubee afaan Oromoo aadaa afaan Oromoo biyya Oromiyaa jirtu dhiigaan ijaaran nutilleen arra dhiiga wareegamtoota guyyaa arraan tanaa wareegaman kana dhiigaan kafaluutu nurra jiraataa jechuudha. Gumaan isaanii bilisummaa Oromoo ta'uu qaba malee nuti Itoophiyaa keessatti Oromoo nagaa hin argannu waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa kan ijaaramuu danda'u yoo Oromoo fi Oromiyaa balleesse qofa. Baga nagaan dhuftee biroo carcar yoo yaa hoottaadhaa seenaa jaallan mega arraan tana wanni Oromiyaa keessatti ta'e namoota nurraa du'eef gaddinullee garuu qabsoodhaaf akka du'an beeyne qabsootti kaanee tokkummaadhaan daran cimsinee falmuutu nurra jiraataa kana amanuun barbaachisaadha. Amma yeroo jirru kanatti Oromiyaan guutuun qabsoo bakka takka godhuu dhabuutu mul'ata. Akka fakkeenyaa Harargeen bahaa fi dhiyaatti Arsiin qabsoo Baalee qabsoo godhe naannoon tokko tokko gara Shawaatti hin mul'atu gara Jimmaatti hin mul'atu naannoo adda addaatti qabsoo mul'achaan turre irraan tana. Haa ta'u wareenni illee kafalamu yoo waan biraa dadhaban karaa cufuun qabsoo tumsa gargaaruun barbaachisaadha jechuudha. Qabsoon kan godhamaa jiru Oromoof malee kutaadhaaf yookaaf gandaaf akka hin taane hubannee qabsoo bilisummaa Oromoo kan Oromiyaa wala boomtee ijaaruudhaaf qabsoo godhuutu barbaachisa. Jaallan keenya kan wareegaman wal'aannachaa madoo keenya wal'aannachaa kan wareegaman awwaallachaa dhiiga gumaa jaallan wareegamanii kafalachuun dirqama ta'a jechuudha. Kana akkasitti ilaalla. Amma namoonni baay'inaan har'a nurraa rukutaman baa Oromiyaa keessatti qeerroon baay'eetu rukutame akkasumas baay'eetu nurraa dhume goonni ni du'a goonni gaafa dhalatu du'a lubbuun gootaa biliqa akkuma hacceen jeesan goonni silaafuu hin turu goota waan ta'eef haaqa waan jal'ate ijaan harkee bira kutuu waan hin dandeenyeef wareegama waan biraatiin. Kanaaf Oromiyaan guutuun bahee qabsoo kanatti dabalamuu irra jiraata. Galaanni uummata qabsoon ammaan tana kee kun qabsoo Oromiyaa bilisa baasu ta'uu qaba malee qabsoo guyyaa tokko gabbaaneetuma wanyee nama wareenee manatti gallee akka halee taa'uun akka hin jiraanne Oromoon hundi beekee bakka takka Oromiyaan guutuun akka halee wayyaanee qabne sanitti mee waan tokko waan laaluu qabdan. Soomaaliyaan osoo Oromoon bakkoota biraatti tatteessi Soomaaliyaan hiriira baata. Namni hidhamee jiru ammoo hayyoota Oromooti malee ka Somaaleeti miti. Shirri mootummaan nafxanyaa Oromiyaa irraa godhaa jiru warri ollaatu ragaa nuu bahutti jira jechuudha.
اللي يأجروا أورمون كان تاعي ولرت لالو هنك أبو جد ولف درما شو قمنا أورمو ولف درما شو قمنا دچاس نتي أرجع دو نتي تمالي أسيبون دندو أتنتي أرجع أتنتي أرجع دو دچاس كنا جبانة هيري أما روي كنا في هيري رنا gami kenya kami dina berbaurat kenya ada ati sadara ada berbaurat ada wajib bersigna terkami cu nabasakan sadara ganda sadara ana sakama garut ada kasi terkami kasi devin kam nirati fudacu sion ama fakenya fna mashin kesa dalate guddate fudhachuutu akkasiitu gartee haqaa jechuudha. Namni Oromoo dabarsee diinaaf kan nu nafxanyaadhaaf goree nafxanyaa gargaaru mataan isaa nafxanyaa waan ta'eef tarkaanfii keessa deebiin qabne laalee isaa yeroo irratti fudhatan namni biraa bitamtuu ta'ee Oromoon basaasu jechuudha. Kana akkasitti miila nafxanyaa, gurra nafxanyaa, harka kan ganda keessa deemee qeerroo basaasu, kan gibira guuruuf, kan waraana fuudhee isin jalaan deddeemu maatii qaba, fira qaba, gorsaa jettanii ittimtanii yoo inni dide tarkaanfiin akka har'a gama qabeenya awwaluu maalii hajjattan gurbaa arsiisan qabeenya maatii isaarra tarkaanfii fudhatan san tarkaanfii isarratti fudhachuutu barbaachisa ture. Warreen akkasii kan ganda keessa jiran ka tarkaanfiin irra fudhachuu danda'amu irratti tarkaanfii barbaachisaa keessa deebiin qabne fudhachuun gaariidha. Si ergeen ture dachaas wadaa'e niitworkii keetirraa ta'een beeku. Kanaaf qeerroon du'uu qofarraa tooftaa baafattanii yeroo hiriira baatanis karaa akka waraanni dabreen dhufnetti sirriitti firraa cufuu bakka akka dildilaa muruu bakka akka dildilaa akka waraanni dabruu hin dandeenyetti akka miilaan dabruu ta'utti akka makiinaan hin dabarretti muruu karaa bakka hawaasa magaalarraa fagaattanii maas akka naman bansiifnetti bakka manni namaa irraa fagoo jirutti muruu waan kanarratti xiyyeeffatee qeerroon tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha. Baga nagaan dhufte jaaltachaa soodaay. Baga nagaan dhufte gaa nagaa uma jenna. Nagaa uma jenna. Maal jenna gaa wanni jennu hin jirtu duraan gartee liibii tanaas firraa dhiifnee mana gallee namni nu irraanfatee beektee gaa naman teessiftu keessa nama nyaatu afaan. Akkami nagaa ati fayyuma nami. Nyaatu harkaan nama irraan teenye jaani. Itti fufi. Naga umaami silaa haalli biyya keessa deemaa jiru ilmaan Oromoodhaa akka gaariitti garuu gahaadhaa miti. Ilmaan Oromoodhaa gabbahanii ol deebi'anii guyyaa rabbii gartee reeffa qofa garteedha miidiyaa irratti takkaa'uu garteedha lama du'ee sadii afur naannoo tokkorraa du'ee ol deebi'uun qabu. Taakka wanni inni angartee asirratti jechuu barbaadu asirratti na afeeruu keetiifis galatoomi. Garuu maal seete beektaa ilmaan Oromoodhaa fakkeenyaaf biitti Oromiyaadhaa hundi waan kana walii wajjin qooda fudhachuu danda'uudha qabdi. Nama hidhaadhaatii miti Oromoon gaafii waan nama gaafattu dhiiftee biyya fiiti irratti abbaa ta'uu danda'uudha qabdi. Biyya fiiti irratti abbaa ta'uu danda'uudha qabdi. Warra hidhameen eegalanii hanga biyya fiiti irratti abbaa ta'anii if duuba deebi'uun qaban jechuudha. Fakkeenyaaf nama lama sadii hidhaa gabbaasanii fi kun abaluu gabbaafne boru jechuudha ta'an. Kun akka isaan hin sobne. Kun akka isaan hin sobne. Fakkeenyaaf ilmaan Oromoodhaa hayyoota meeqaantam dhabaadhaa turree har'aas dhabaadhaa jirra. Yeroo yeroodhaan gartee agartuu teenya lubbuu agartuu teenyaa ajjeesuun takkaa'uu gartee dabarsuun nuutiitu gartee yeroo yerootti hafuura kenninaaf jechuudha. Qilleensa kenninaaf hafuura baafachiif. Nafxanyaa hafuura baafachiifnee asiin geenye. Kanaaf Oromoon eega gabbaate waan amma gabbaatee har'aan tana gartee
خاتم كنا هنجا بيفيت الرت أبا تاتو إفدوبا ديبون قبل ونتا كتنين رمو دادامو فكينيا قلم سر راباني مچارا كم باني كان نانو أغرتي چرو تيمباني نانو نمان تو كوكفتي او خبا هوتاي فكينيا فين كاسي بيخ إمباني يچورامي فكينيا فين كاسي godinni takkaa'u kutaan tokko bahee takkaa'u naannonni tokko arusiin baatee harargeen bahuu yoo baatte takkaa'u harargeen yoo itti mudduu baatte hafuura sitti fudhata nafxanyaan takkaa'u gartee daadiinni hafuura si fudhata hafuura akka nutti hin fudhanne hafuuratti kutuu danda'uudha qabna nuti hafuuratti kutuu danda'uudha qabna wanni dhaamnuuf warra gartee lubbuudhaan dabre dhiini keessan dhiiga gootootaatti isinii dabalama dhiini keessan dhiiga gootootaatti isinii dabalama duuti teessuus numa duutu manatti suma jeesaa jiran sirraan haftu waan sirraan hafneef akka dheengaddaa kawalaayittaa sanitti tan daran caalaa fakkii namaa ta'uu danda'uudha qabna fakkii namarraa fudhachuu ta'uu miti hedduu muuxannoo tana gartee waan bara afran dabre kana keessatti hedduu muuxannoo qabdi Oromooni kanatti faayidaa danda'uudha qabdi if duubaas deebuu hin qabdu jechuudha waan kanarratti magaalaa gudditti hafuuratti kutuu danda'uudha qaban kanaaf Oromoo isinii wajji jirra isin bira jirra waan hundaanuu isin bira jirra jabaadhaa jennaan akka gartee naannawaan baatanii naannawaan diinni hafuura gartee isinirratti hin baafan akka hafuurri isaa kutamu godhuu danda'uudha qabdi ilmaan Oromoodhaa jechuudhaan barbaadan. Galatoomi. Mee jaaldachaas amma gara baha Oromiyaa sagaleen kee dhagamu sagaleen kee dhagamu. Sagalee kiyyan dhagaysu? Sagalee kiyya dhagaan jirtu? Sagalee kee dhagamu sagalee kee nabiraa himooti biraa. Sibira tokko jirana fakkaatti gaa sagalee nabiraa inni dhagama. Mee namni biraa sagalee dhagamu kaja'u? Sin dhagahu sagalee kee tolfadhu maayikii tolfadhu. Bayi deebi sibira malee nabiraa miti bayi deebi. Sagaleen keen jiru bayi deebi sillee baasuun dadhabee bayi deebi sagaleen keen jiru angaruun hin dhagama annin dhagama warri nu daawwachaa jiru annin dhagamaami sibira rakkoon jira bayi deebi ansi baasuun dadhabe si baasuun dadhabee bayi deebi dachaa si yoo na dhageesse bayi nagagaan jiru gaa jaallan sin dhageenyu ati silaa maayikii tolfattee gaariidha maayikii silaa tolfattee ati tolfadhu annin dhagamu bayi deebi si baasuun danda'an bayi deebi eewa bravo akka nanarraa amma ati ergadhu akkasii kanaaf gaa jaallan har'aan tana guyyaan qeerroon fincila kana eegaltee maqaan 12 yookaan 13 jechuudhaan beekama. Maqaan kun akka Oromiyaa guututti kan gartee qeerroo yaamicha goote yaamicha qorreen goote kanatti akka silaa barbaannutti Oromiyaa guutuu keessatti fincilli dhoowuu dhabuun hanqinni mul'ateeti jira. Haa ta'u garuu qabsoon godhame baay'ee gaariis ta'u akkuma gartee gadda wareegni baay'een sirri nafxanyaa waraanni nafxanyaa ilmaan Oromoo arra dhukaasa irratti banee gaqqabee nama keenya hunda mudhii ol dhahee ajjeesaa ture jechuudha. Kana waraanni kun ajaja gartee gubbaatti gakkannamu nama kamuu mataa keessa dhawa ajjeesaa akkuma amma dura miidee rabbanii jaansan nu agarsiisaa jechuudha. Sirni nafxanyaa sirna akkuma kalee Oromoo lafarraa dhabamsiisu barbaadu ta'uutu mul'ata. Kanaaf fincilli Oromiyaa keessaa yeroo dhoowwu Oromiyaa guutuun bifa wal fakkaataadhaan dhoowuudha qaba. Wareega barbaachisu kafallee walirraa osoo nafne bakka takka
yoo hiriira kana goone baay'ee gaarii jechuu barbaanna. Galatooma wanni isin gootan baay'ee gaariidha. Warreen hiriiran bahin karaa cufuun gargaarsa bifa dandameen fakkeenyaaf yoo hiriira bahuu dadhaban fakkeenyaaf amma naannawa Baaleetti hiriira bahuu waggaa dadhaban karaa cufan daandii cufan yeroo isaan bananis deebi'aniiti cufan. Kanaaf warroota hiriira baherraa daandii yeroo cuftan waraanni kun deemee warra san dhaqee ajjeesurraa wareegni ni xiqqaataa jechuudha. Kanaaf walii dirmachuun qeerroon barbaachisaadha. Tarsimoo kalee ittiin wayyaanee kuchiftan isinuu ni beeytan. Akkaataa itti waan tarsimoo baafattanii fincila kana gaggeessaa jirtanis ni beeytan. Kanaafuu tarkaanfii gootan keessatti wal gargaaraa deemuun barbaachisaadha. Yeroo magaalaan takka hiriira baatu naannoo inni baadiyyaa san jirtan baatanii karaa irraa muruu. Deemtanii hiriira sanitti dabaluu yoo baattan fakkeenyaaf magaalaa takkaa fudhannu Adaamaan yoo hiriira kaba'u ta'e magaalaa keessatti fincila gaggeessu ta'e naannoo inni Adaamaa jirtan karaa Finfinnee irraa dhufu karaa Dheeraa irraa as dhufu karaa Walancitii irraa ol dhufu karaa Hawaash irraa ol dhufu karaa adda addaatiin dhufu murtanii hawaasa keenya kan hiriira bahee falmachaa jiru san wareega irraa xiqqeessuu danda'uutu barbaachisaadha. Humni dabalataa addarraa akka hin seenne humnuma biyya keessaa qofaan humnuma magaalaa san keessa jiru qofaan akka gartee wal dura dhaabbatu yoo gootan baay'ee gaarii jechuun barbaada. Dachaas irra deebinatti ergi akkasin malee ani si erguu hin danda'u. Irra deebi akkuma reefutti natti ergadhu. Yes, amma si ergeen jira yoo sagaleen kee dhagame hin fudhadhu jaakam. In fudhadhu jaa maaliif akka ta'e hin beeku. Nama galchuu diidaa jira maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaaf wanni amma Oromoon godhuu qabu walirratti laaluu dhabuudha wanni guddaan. Walirratti laaluu dhabuudha. Si didee yaaya sin dadhabe naaf fudhachuu didee namoota hedduun laalee naaf fudhachuu didee maaliif akka ta'e hin beeku. Bahii deebii bahaa deebi'a warri natti ergattanii isin didee mee yaayaa bahii deebii bahii haarawatti deebii dachaas bahii haarawatti deebii ni laala. Siifin erga jeen dadhabe. Kanaaf amma fincilli dhoo'ee kun itti fufsiisuu danda'uudha. Hiriira yeroo baanu naannoo inni baadiyyaa mootummaan hoggaa dhufu baadiyyaa caalaa magaalaa irratti xiyyeeffata. Magaalaa seeneeti magaalaa keessaan baadiyyatti dabra. Bakki inni miidhu magaalaa. Baadiyyaan naannoo magaalaa sanii jirtan. Karaa muraa bakka baataniin karaa irratti baanam 3-4 wal jaaraa karaa muraa humna guddoo miti. Bakka hundatti nam 5 jaan nama 10 karaa muraa akka karaan banamuu hin dandeenyetti karaa cufaa. San booda hiriirri magaalaa keessatti gaggeeffamu bifa nagaatiin gaggeeffamuu danda'a jechuudha. Gara biraatiin ammoo warra waraana dura deemanii uummata keenya ficcisiisan poolisii haa ta'u waan fedhe haa ta'u poolisii idileeta magaalaa keessa jiraattu tarkaanfii ajjechaa irra fudhadhaa hin sodaatina. Yeroo inni nama keenya tokko ajjeese isa ajjeesuu danda'uu qabdan. Namni san hin deemu isin ajjeesee achi ta'a. Ilmaan keenya fixeen nam 3-4 ajjeesee achi keessa ta'a qawwee tokko qabate waraanni biraa deema waraanni hin taa'u waan godhe kuta waan ta'eef isa ammoo ajjeeftanii gumaa inni Oromoota ajjeesee kafaluutu isinirra jiraata. Poolisii idilee ta waraana makalaakiyaatii wajjiin taatee nama keenya ajjeeftu. Hawaasni magaalaa inni keessa jiru ajjeesaa gumaa uummata keenyaa kafala. Jala deemtuu fi basaastu humna qeerroo keessa haa ta'u hawaasa bakka fedhe haa ta'u maatii qaba maatii isa dheettanii ilma keessan gorfadhaa jettanii yoo dide tarkaanfii keessa deebii hin qabne irratti fudhachuun barbaachisaadha. Lubbuu namaatiin taphataa jira waan ta'eef. Kana godhuun barbaachisaadha. Yoo akkas hin goone basaastonni baay'achaa deemaa jechuudha. Maallaqaan namni bitamaa deema. Humna basaasaa sadarkaa kan hangaasaan faan leenjisan kan taayyan faan dargetti shawaatti bakka adda addaatti bobbaasan. Sadarkaa gandaatti bobbaa ijoollee xixiqqoo dargaggoota bobbaasan. Ijoollee tana siqaa gorsa dantaan maallaqaa isaan kannanii fi
maallaqa guddalleen kanneen fooma qarshii kum shan kudhan diidem waan akkanaatti kananii ijoollee bobbaasan ijoollee tana gorsitanii yoo isin diddee warra isaanitti himtanii yoo diddee tarkaanfii keessa deebii qabne laaleessaa fudhachuu barbaachisa yoo akkas gootan basaastuun biraan dhufu kan akkasitti adabachiisuu dandeessan kara kaabinee araddaa kaabinee aanatti dachaan kaabineen araddaa tan ummata doorsisuu ijoollee teenya ajjeesuudhaaf miila addaa miila federaalaa taaf nurraa dhaabbadhu jettaniin yoo inni didee nama hiisisuu fi tumsiisuutti fufe maatii qaba qabeenya isaati irratti yoo isarra tarkaanfii fudhachuu dadhabdan qabeenya isarra tarkaanfii fudhaa lubbuun nama duutuu san maatii isaati irra tarkaanfii yoo fudhattan adabateetta maatii isaati irra tarkaanfii fudhachuu danda'uu qabdan lubbuun duutuu fi maatiin isaa nagaan ta'a maatiin Oromoo kabiraa duun jiraachuu hin qabu kaabinee aanaa hooggantoota bulchiinsaa kaabinee aanaa humna nageenya aanaa humna adda addaa warra jiran warra magaalaa keessatti poolisa bobbaasanii abalu jedhanii nama geessanii nama qabsiisan sanillee yoo isarra tarkaanfii fudhachuun yoo hin danda'amne maatii isaati irra tarkaanfii fudhadha maatiin tokko booyaa kasaa nagaa nyaatee dhuguun hin barbaachisu waan ta'eef humna ammoo gama biraati poolisii gama biraatirraa Oromiyaa naannoo biraatirraa dhufanii achi keessatti idilee taanii nama keenya ajjeesan bifa danda'ameen carraa harkattaniin tarkaanfii irra fudhattanii kan nama keenya ajjeesu ajjeeftanii gumaa ilmaan keenyaa baasu yoo akkana godhaa deemne sadarkaa aanaa sadarkaa gandaatiif sadarkaa godinatti humna piipiin biyya keessaa qabdu laaffisaa deemnaa jechuudha. Kanarratti xiyyeeffatu qaba qeerroon hiriira bahuu qoftiin gahaa waan hin taaneef hiriira baatanii du'anii galuun qoftiin gahaa waan hin taaneef hiriira baanu akkaataa itti baanu dura karaa firraa cufuu naannoo baadiyyaatti itti himtanii ijoolleen baadiyyaa baatanii irraa cufuu san booda immoo warreen tarkaanfii qeerroo keenya irratti rasaasaan fudhatan basaastotaa fi dargaggoota keessaa ta'u abbootii keessaa ta'u abbaa fedha keessaa ta'u tarkaanfii laalee isaa irra fudhachuu isarra yoo tarkaanfii fudhachuu dadhabdan maatiin Oromoo kabiraa boo'ee kasaa gammachuun nyaatee dhugee uffatee akka hin galle tarkaanfii irra fudhadhaa. Booda basaastuun ni baddi jechuudha. Ni baddi. Karaa salphaadhaan basaastuu injifachuu dandeenya. Basaastuu maatii isarra tarkaanfii laalee isaa fudhannaan injifanneerra. Warra maatiin isaanii bakka biraa immoo ramaddiidhaaf magaalaa san keessa jiraatan yoo dandeessan isa carraa harkattaniin kan sabamiidhu tarkaanfii irra fudhadhaa. Kan isin wajji dhaabbate immoo qabsoo Oromootti kama kame galatoomi jettanii galatoonfachuudha jechuudha. Dachaas si dadhabeen jira bahii deebii ergimee yeroo baay'ee namni baay'ee ergatee naaf qabuu dide maal akka ta'e hin beeku. Bahaa deebi'aa ergadhaa akkasitti ilaalla. Kanaaf qabsoon ilaala. Mana hidhaa keessaa baasuu qofaa miti. Yoo Oromoon bilisoomte hayyoota keenya hidhaa keessaa gabbaafna. Kana godhuuf ammoo Finfinnee dheenee qabsoo godhuu miti. Hiriira baanee galuun qoftiin yoo hiriira baanee galle fakkeenyaaf maali bu'aansaa? Bu'aa isaa ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf gabaa lagannaa hoggaa goonu kasaaraa mootummaa irratti fiinna gama diinagdeetiin. Kuni hojii bareedaadha. Gabannaa geejjibaa, gabannaa lagannaa gabayaa kanneen kun amma kasaaraa mootummaa irratti fidaa waan baay'ee barbaachisaadha. Hiriira bahuun maaliif barbaachisa? Hiriira bahuun bu'aan inni qabu maali jennee ilaaluu qabna. Yoo bu'aa qabaatee wareega akkamitti xiqqeessina kaja'u san laallee itti fufsiisuun barbaachisaadha. Ammoo gama biraatiin humna mootummaa kana caasaa mootummaa sadarkaa godinarraa hanga aanatti ciruu fi hanga sadarkaa gandatti jiru cirree dhabamsiisuun qabsoo kanaaf hedduu barbaachisaadha. Ammas kana ciruun baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaa akka amma isinitti hime kanatti sadarkaa araddaatti ka jiru kan mootummaa kanaaf ijaagurra ta'ee deemu tarkaanfii isaa fi maatii isarratti hoggaa fudhatan ni adabatu. Inni yoo waraanaan eegame yoo humna waraanaatiin tiifame maatiin isaa tiifamuu hin danda'u. Maatii isarratti dheettanii humna laalee isaa fudhachuu danda'uu qabdan. Asii ilmi keenya du'aa dubartiin keenya gudeedamaa inni mootummaa wajjin maatii isaa taa'ee nagaa nyaachuun hin jiraatu jechuudha. Sadarkaa araddatti haa ta'u magaalatti aanatti hanga godinatti kana yoo cirree tarkaanfii laalee isaa akkasii fudhachaa deemne gama keenya deebi'aa deemanii jechuudha. Ni sodaatan. Kana akkas ilaaluun gaariidha Oromoo.
dachaa ifa mana didee ammalleedha. Maaliif akka ta'e hin beeku nama naaf fudhachaa hin jiru. Maaliif na didee hin beeku. Kanaaf ammoo gama hiriiraatiin gama Oromiyaan naannoon adda addaa qabsoon bifa wal fakkaataadhaan gahuun gaggeeffamuu dadhabuun Oromiyaa naannoo adda addaatti godhamee naannoo adda addaatti godhamuu dhabuun kasaaraa Oromoo akka waliigalatti nurra fida. Mootummaan nafxanyaa gaafa Oromoo cabsuu barbaadu kutaa tokkoof tolee kutaa tokkoof toluu dhabeeti miti. Akka Oromootti nu cabsee Oromoo fi Oromiyaa balleessee Itoophiyaa dhaabuu barbaada. Kanaaf Oromoon bakka jiru tokkummaadhaan ka'ee yoo hiriirallee bahuu dadhabe daandii cufuudhaan geejjiba mootummaa kanaaf faayidaa biyya saniif galchu cufuu danda'uutu nurra jiraataa jechuudha. Kanarratti xiyyeeffatuu qabna. Warreen sadarkaa waraanni baay'inaan bakka san jiran hiriira bahuu yoo dadhabdan hiriira bahuu yoo wareega baay'ee kan isin kafalchiisu naannoo sanitti hammaatu ta'e karaa cufuudhaan karaa akka hin banamnetti cuftanii akka dabree waraanni naannoo biraa dhaqee weeraree dhorkuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf naannoo Awwadaayitti dargaggoonni hiriira baanii wareega lubbuus qaalii kafalanii diinarraa meeshaa waraanaa hiikkatan waan bareedaadha kun. Diina isin doorsisuu deemu nama 4-5 kanarraa meeshaa kana hiikkatanii diina akkana sodaachisuun baay'ee gaariidha jechuudha. Wanni Awwadaayitti san Oromiyaa bakkoota adda addaatti ta'uu qaba. Qawween hiikkachuun itti fufuu qaba. Qeerroon qawwee hiikkadhaa. Hiikkadhaa poolisiirraa ni dandeessan. Nama dila kana isin itti marsitanii isaaf irraa qaban qabne qabdanii irraa fuudhuu dandeessan. Dhagaadhaan dhoyitanii irraa fuudhuu dandeessan. Qawwee hiikkadhaa. Qawwee hiikkattan ammoo warra qawwee dha'uu beeku kan isinii wajji jiru kan waraana bilisummaa Oromoo keessa ture. Kan waraana yaadi keessa baadimmee bakka adda addaa waraana dargii bakka adda addaa ture qawwee dha'uu beeku. Nama keenya akkasitti qawwee kanna. Qawwee hiika. Caasaa ammoo qawwee akkasitti hiikame. Akka baa'uuf yabaluu waan akkasii dalagee isin basaasu akkaan reefuu hime sanitti tarkaanfii ilaaleessa isaa fi maatii isarratti hoggaa fudhattan adabaan taa'aa jechuudha. Inni waraanaan iftiisee maatiin isaattis nyaatee garaa guuttatee osoo maatiin keenya boo osoo kan nurraa du'u nu keessa jiraachuun kana booda akka hin danda'amne itti hima. Akkasiin tarkaanfii ilaaleessaa fudhachaa deemuun baay'ee gaarii jennee amannaa jechuudha. Gama biraatiin mootummaa sadarkaa federaalatti jiran sadarkaa Oromiyaatti jiranii federaala jiraatan warreen hawaasa kana keessa aangoo qabatan kan mootummaa kanaa wajjin Oromoo miidhaa jiran Oromoo ajjeesuun badhaadhina fuulli durri keenya maaliin keenya badhaadhina jaanii mootummaa nafxanyaatii wajjin du'a Oromoo irratti gammachuu agarsiisaa jiran isaatu Finfinnee jira isaatu waajjira waraanaan eegama malee maatiinsaa eegamaan jiru. Awwalii abdii akka arraan tarkaanfii goote san agartanii turtan. Wanni san waan barbaachisaadha. Oromiyaa bakka hundatti ta'uu qaba. Ta'uu qaba kun. Manaa fi qabeenya qofaame lubbuu irratti illee tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha. Tokko du'aa tokko nyaachuun hin jiru waan ta'eef. Kana cimsanii walitti yoo himne biyyi teenya san Oromiyaa walaba Oromoo Oromiyaaf taate tan alaabaa teenya dhaabbannee alaabaa teenya faarfannee buufnee baafnu jaarrachuu dandeenyaa jechuudha. Kana murteessuu qaba. Ammoo abbaa qabeenyaa Oromiyaa keessa jirtan warreen Oromoo taatanii ajaja qeerroo fudhachuu diddan seenaan akka isin gaafatu hin dagatina. Qeerroon nama akkasirratti tarkaanfii barbaachisaa qabeenya sarara fudhachuu qaba. Qabeenya nafxanyaa warreen nu keessa jiraatan qabeenya sabaaf sablammootaa kan ajaja keenya didi kan ajaja qeerroon goone tarkaanfii barbaachisaa irratti fudhadhaa. Qabeenyaa fi maatii isarratti illee maatiin isaa nagayaan ta'a ka Oromoo du'aa inni daldalaan godha jechuun tuffii Oromoof qabu waan ta'eef tarkaanfii qabeenyaa fi maatii isarratti fudhattanii tarkaanfii ilaalee isaa keessa deebii qabne godhuutu barbaachisaa jechuudha. Kana godhaa hoggaa deemne diina xiqqeessaa deemne basaastuu xiqqeessaa deemne mootummaa kuffisaa deemnaa jechuudha. Kanaaf tarsimoo kanatti yoo fayyadamne yeroo gabaabatti mootummaa kuffisuu dandeenyaa jechuudha. Gama biraatiin qawween nu barbaachisa. Qawween nu barbaachisu akkami beektu abbaan qabeenyaa Oromoo harka lafa jalaatiin dargaggoota keenya qawwee hidhachiisa. Hawaasni keenyaas dubicha tokkichaa qabdan gurguradhaa qawwee bitadhaa. Qawwee bitachuun maaliif si fayyada? Guyyaa humni nafxanyaa dhufee tarkaanfii maatii keetirratti
ilmaan keetii irratti fudhatu jaarsaa jaartii bakka takkatti ajjeesu ilmaa fi abbaa bakka takkatti ajjeesu daa'ima waggaa 8-10 ajjeesu silaa qawwee manaa qabaatte gabbaateeti gumaa ilmoo keetii dhooytee tokkicha san ajjeeftee mataa keetiin illee duute kafalattee jechuudha. Harka duwwaa ammoo namni faayidaan qabu boo'een mana galaa jechuudha. Atis irratti dabalan. Kanaaf qawwee hidhadhaa, qawwee bitadhaa, qabeenyi qawween hin bitan. Kan teessee itti bochuu waan akka faayidaa sin qabu biraa duuta waan ta'eef. Kanaaf maallaqa waan qabdu maal lafa irra jiraattu gurgurattee hin bitan. Qawwee bitaa, qawwee bitadhaa Oromoon hin taa'ina. Nadi dia jira maal fakkaate hin beeku isiniif hin erga jeeti. Kanaaf yeroo amma jirru yeroo akka malee barbaachisaa waan taateef shubbee sinaquun dadhabee maaliif fakkaate hin beeku nama naqaan jiru. Nama naquu dadhabeen jira dhiifama naa godha maaliif akka ta'e hin beeku. Kanaaf hanganumaan jechuu barbaada irraa fi booda halkan keessa namoota du'an maqaa isaaniitii fi warreen nurraa madaawan ammoo gama amma dhaamsa dhumaarratti wannin hawaasa biyya alaatiif dhaamu. Hawaasni biyya alaa namaatu nurraa du'aa jira, namaan nurraa dhawamee madootee jira kan qarshii takka hin qabne kan maatiin isaa tu rakkatee waan nyaatee dhuguu hin qabne kanaatu qabsoo Oromootiif gabbahee dhawamee madootee hospitaala ciisaa jira, mana yaalaa jira. Kanaaf hatattamaan hawaasni biyya alaa jiru walitti dhufnee maallaqa akkuma namuu bakkuma jiruun godinatti illee walitti dhuftan. Akkuma gandaatti illee akkuma magaalaatti illee walitti dhuftan magaalaa namni keessatti dhawame sanitti maallaqa ijoolleen magaalaa sanii walitti buuftanii namachi dhawame san wal'aanuu danda'uutu nurra jiraata. Humna faca'an illee haa taatu akka waliigalatti illee haa taatu dafnee hatattamaan walitti dhufnee lubbuu nama keenya hadhaamee hin wareegamanii san baraaruun barbaachisa. Fakkeenyaaf magaalaa Hirnatti, magaalaa Baddeessatti, Awwadaayitti nama dhawamee lubbuun keessaan bahin akkuma ijoollee Awwadaayitti kan biyya alaa kana jiru hatattamaan dafnee walitti dhufnee nama san baraaruu danda'uu qabna. Ammoo akka Oromoo waliigalatti walitti dhufnee fala hanga barbaadannuttu ammumattu eedanuma yeroo amma jirru kanarraa namu magaalaa adda addaa warri jirtan bakka itti dhalattan magaalonni Ciroo haa ta'u Shaashamannee haa ta'u Asallaa haa ta'u ijoollee dhawamtee jirtu. Akkuma magaalaa sanitti daftanii hatattamaan walitti dhuftanii waa walitti buuftanii maatii isaa waan beeytaniif ijoollee achi keessatti dhawamte maatii isaa wal beeytan nama keessani fira keessani maallaqa ergineefi yaala barbaachisu akka godhamuuf kanarratti hojjechuutu nurra jiraata. Hatattama kun waan gartee oolee buluun qabne amma yeroo jirru kanarraa bakka jirru walitti dhufnee maallaqa walitti qabnee ilmaan keenya kan nurraa dhawaman san bira dhaabbannee kanafeefillee hamilee ta'a jechuudha. Akkasin lubbuu wal baraaruu qabna. Kun gartee waan laaftuu laaluu qabnu miti jaallan waan jajjabaachuu qabu. Hanganumaan jaa galatooma gama biraatiin dhaamsa xumuraa wanni qabu hawaasni biyya alaa hiriira jabaadhaa itti fufaa addunyaatti dhageessisa. Yeroo kana biyya keessaaf biyya alaatti illee yeroo